باني باني باني. شكرا يا شكرا زياد. شكرا يا ربي. أبع زياد. ايوه دخلتم بالسلامة. الله يسلمك. دخلتم بالسلامة مش. الله يسلمك ان شاء الله. سلموا على عمكم زياد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زياك يا نجا من نجا فيا ده نجا نجيبانه يلا تومي سيجاكنا. Akana amanummaan jaalalaan kabajaan ulfinaan dadhabbii malatti dadhabbii gaanaas lafatee see qaama keessoo darkaa osoo hin taane alatti adeeroo namni duwidee bal'aa siitee si galee duwidee bal'aa firaasha ta'ee fi garaa sii bal'atee duwidee sii bal'atu filannoon kee biyya galuu barbaaddaan let's go karaan kabajaa tokkummaa mirgaan karaan si nagaan biyya galuu barbaaddu filannoon kee Ziyaa Khaliifaa Muusaa ta'uu qabaa jechuudha. Ammoo na beeytanii mi arabbaa amaanaati. An ni beeytan an obboleessa keessa yoo waa taatan nama gaafatanii mini dabbaan ni zaarinna kam. Muraadiidha ni beeytan. An nama rakkoos bal'oo si wajjin dhaabbatu na beeyte. Kanaafuu biyya galuu barbaadi taanaan carraan kee filannoon kee Ziyaa Khaliifaa Muusaa FB kana qaqqabii foloo godhiitti ergadhu yoo Ziyaa qotiin qunnamin ana obboleessa kee muraadii taraa takka okkeettiin marhab siin jechuu barbaada. Hello qofa Ziyaa Khaliifaa let's go carraan kee Ziyaa Khaliifaa ta'uu qabaa jechuu kabajaan gizee baarraa gabbuutees osoo faanaan cirracha gadina jenne bishaan keessaa gabbaatee makiinaa duude dubbata jechuun kun hojii Ziyaa Khaliifaa jechuudha. Hujii osoo hin taane gocha osoo hin taane yaadaan tilmaamaan muuxannoon beekumsaan siyaasaa waan hundaan tiknoolojii Ziyaa Khaliifaa carraa gaarii carraa qabeessa